Hordoftoota Multi-Skill Miidiyaa bakka jirtanitti nagaan koo sinaa qaqqabu jechaa har'aa barnoota website development kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kutaa barnootaa kana keessatti akkamitti websaayitii dhuunfaa yookiin immoo dirijjiitii garagaraatiif akkamitti akka kalaqnu kan wal wajjiniin ilaallu yoo ta'e illee dhawataan barnoonni kun kan itti fufuu fi piraaktikaali kan wal wajjiniin websaayitii develop goonu ta'a jechuudha. Dirijjiitii garagaraatiif fakkeenya fudhachuudhaan piraaktikaali kan wal wajjiniin uumnu waan ta'eef ammumaa kaastanii akkana duukaa buutan isinin gaafadha. Kutaa keenya har'aa keessatti seensa yookiin introduction irratti waa'ee HTML kan ilaallu ta'a jechuudha. HTML maal akka ta'ee fi akkamitti lafee dugdaa websaayitii keenyaa ta'ee akka inni nu tajaajiluu fi akkamitti akka nuti gargaaramnu kan ilaallu ta'a. Egaani softweerii develop gaafa goonu softweeriin karaalee sadiidha kan develop ta'u. Inni jalqabaan front end development, inni lammaffaan back end development fi inni sadaffaan full stack dha jechuudha. Namni softweerii kalaqu tokko yookiin uumu tokko yookiin front end dha kan inni kalaqu, inni kan biraan immoo back end dha. Lachuu isaanii immoo walirratti uumuu nama danda'u yoo ta'e full stack jennee waamuu dandeenya jechuudha. Isaan kanaaf tokkoon isaanii beekuun dirqama ta'a. Egaan softweerii develop gochuun tokko hojii onlaayiniidhaaf karaa guddaa yookiin immoo sadarkaa amma teekinooloojiin irra jiru kanarratti iddoo guddaa waan qabuuf barumsi kun diteeyilii keessa gadi galuudhaan piraaktikaali waanan isinitti argisiisuuf amma kaastanii dhaloonni barattoonni jirtan onlaayinii hojjechuu kanneen barbaadanii fi akkasuma dirijjiitii garagaraa irraa softweerii develop gochuu kan barbaadan barumsa gaariidha waan ta'eef front end developeriin akkasuma back end developerii fi full stack maal akka ta'e sirriitti gaafa adda baafattan gara kalaquutti ceenaa jechuudha. Kanaaf front end developer kan jennu development of graphical user interface of a website through the user of HTML, CSS and JavaScript jedha. Kana jechuun maal jechuu isinitti fakkaata? Namni tokko front end development yookiin immoo front end developer kan jedhamu graphical interface kan uumu jechuudha. Graphical interface jechuun websaayitii fuula fayyadamtootaatti mul'atu jechuudha. Websaayitii fuula fayyadamtootaatti mul'atu karaa HTML, CSS fi JavaScript fayyadamuudhaan kan kalaqudha jechuudha. Kanaaf so that the user can view and interact with that website. Kana jechuun fayyadamaan yookiin maamilli dirijjiitii tokko websaayitii isaanii search godhee seenee kan inni argu front end dha jechuudha. Front end yookiin user interface kana argaa jechuudha. Kanaaf qaama fayyadamtootaatti kan mul'atu sun front end jennaanii jechuudha. Kanaaf kalaqaan tokko yookiin developeriin tokko front end qofa kan hojjetu jira. Akkasuma immoo back end kan hojjetu jira. Lachuu isaa immoo walitti qabuudhaan develop kan godhullee ni jira. Ani recommend kanan isin godhu front end fi back end kana waluma isaatti full stack kalaqu yoo bartan baay'ee irraa faayidaa qaba jechuudha. Egaani back end development yookiin immoo back end developer jennee kan nuti waamnu namni websaayitii develop godhu tokko involved in data storage, security and other server side functions that users cannot see. Kuni maalidha? Data storage yookiin immoo serverii duuba websaayitii tokko kan jirudha jechuudha. Duuba websaayitii tokko yookiin kan hin mul'anne
kan hin mul'anne yookiin immoo warra mul'atu sanaaf duuba ta'anii yookiin immoo lafee dugdaa ta'anii kan gargaaran algoritmii garaagaraa fayyadamuudhaan yookiin koodiingii garaagaraa fayyadamuudhaan jarreen sun kalariin isaanii, bocni isaanii fi istiraakchariin isaanii akka mul'atu kan godhu baak indiidha jechuudha. Baak indiidha kan jechuudha. Kanaaf namni daataa fayyadamuudhaan yookiin immoo daataa beezii fayyadamuudhaan akkasuma serverii garaagaraa fayyadamuudhaan koodiingii garaagaraa fayyadamuudhaan weebsaayitii tokko diivilooppii kan godhu back end developer jennee waamna jechuudha. Back end developers are focused on setting and maintaining database scripts. Kuni maalidha? Namni tokko back end developer jedhamee kan inni irratti hundaa'u irra caalaansaa database dha jechuudha. Database dha yookiin immoo structure database fayyadamuudhaan weebsaayitiin tokko maal akka inni fakkaatu duuba isaatii kan inni create godhu yookiin immoo kalaqu database kana irratti hundaa'eeti jechuudha. Kanaaf egaa kana hojjechuudhaaf maal gargaarama? PHP, Angular 2 fi Node.js fi kanneen kana fakkaatan applicationoonni garaagaraa ni jiru jechuudha. Egaani full stack development kan nuti jennu immoo front end fi back end kana walitti qabaatti namni tokko create gochuu hin danda'a yoo ta'e argitanii front end developer, back end developer, database structure, mobile app fi applicationota xixiqqoo garaagaraa namni develop yookiin create gochuu danda'u tokko full stack developer jedhama jechuudha. Egaan full stack developeriin kun yeroo baay'ee nama baay'ee barbaadamudha. Graphical design irrattis akkasuma web development irratti baay'ee barbaadama waan ta'eef jarreen kana lachuu isaanii akka isin hordoftan abdii guddaan qaba jechuudha. Egaan prerequisite for front end developer namni tokko front end developerii ta'uudhaaf maal barbaachisa jennee haa ilaallu. Maaliif barnoonni keenya har'aa irra caalaan front end developerii irratti waan xiyyeeffannuuf namni tokko front end developerii ta'uudhaaf maal barbaachisa? Tokko resource barbaachisa jechuudha. Resource barbaachisa. Resourcein kun immoo PC yookiin desktop qabaachuu qaba yookiin immoo smartphone amma dhufan yookiin immoo baay'ee digitaalii warra ta'an warra haaraa ta'an algoritmii garaagaraa barreessuu warra danda'an applicationii gurguddaa ofirratti qabachuu kan danda'an fayyadamuu danda'a. Akkasuma immoo koodii editarii yookiin immoo applicationota koodii yookiin immoo algoritmii keenya edit gochuudhaaf nu gargaaran kanneen akka VS Code, Sublime Text, Notepad fi kanneen akka Python kanneen gara biroollee ni jiru jechuudha. Isaan kana keessaa tokko qabaachuu qaba jechuudha. Anigaa kana keessaa recommend kanan isin godhu VS Code dha. VS Coding kun egaa baay'ee salphaadhaa fi wantoota nuti barreessuu barbaannullee automatically nuu fiduu kan danda'u waan ta'eef barreeffama keenya nuu salphisuu waan danda'uuf VS Code kana akka fayyadamtan recommending isin godha jechuudha. Inni kan biraani maalidha? HTML dha. HTML dha. Front end website tokko develop gochuudhaaf HTML fi CSS code akkasuma JavaScript waan fayyadamnuuf isaan kana sirriitti adda baafnee beekuu qabna jechuudha. Introduction yookiin seensa keenya irratti barnoonni keenya gara practicalitti deemna waan ta'eef HTML'n jalqabadha jechuudha. jalqabadha. HTML maali yoo jenne ilaalle HTML is standard markup language for creating web pages. Kun maali? Wanta standard ta'e yookiin immoo language dhaabbataa ta'e website tokko develop gochuudhaaf yookiin immoo create gochuudhaaf kan nuti gargaaramnudha jechuudha. This is language, standard language markup dha. Develop gochuudhaaf website tokko afaan beekamee yookiin immoo language standardized ta'ee jirudha jechuudha. Kun immoo maal bakka bu'ee jira? Hyper text markup language dha jechuudha. H'n hyper bakka bu'a,
T'in tekstii bakka bu'a, M'in maarkaappii bakka bu'a, L'in laanguweejii bakka bu'a jechuudha. Kanaaf egaa imeejii ta'uu danda'a, kalarii ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa yookiin immoo istiraakcharii adda addaa weebsaayitii keenya irratti mul'atan barreessuudhaaf yookiin immoo create gochuudhaaf HTML laanguweejii kana gargaaramna jechuudha. Kanaaf HTML kun maal ibsa? Istiraakcharii weebsaayitii keenyaa kan nuti bifa maarkaappiitiin ibsinu kun HTML jennaanii jechuudha. Kanaaf what is markup? Markup yeroo jennutti maalidha? Markup is act of inserting additional text into document which is not usually visible to the reader. Kana jechuun koodii duuba jiru yookiin immoo wantoota fayyadamaa yookiin kastamarii keenya irratti hin mul'anne gidduu galchuudhaan barreeffama tokko yookiin ergaa dabarfachuu barbaanne tokko dokumentii dhaabbatoo yookiin istaandardii ta'an sana keessa gaafa nuti galchinu dhaqee maal ta'a? Akka kastamarii yookiin immoo fayyadamaa keenyatti akka mul'atu kan godhu maarkaappiidha jechuudha. Markup is an act of inserting additional text into document which is not usually visible to the reader and it is not part of the context. Kanaaf markupiin keenya egaa maalidha? Koodii istaandardii ta'ee jirudha. Sana keessa gaafa tekstii yookiin ergaa barbaanne tokko galchinu sistemni nuti ittiin sana goonu sun markup jennaanii jechuudha. Kanaaf markup also refers to additional text also known as tags. Kanaaf akkasuma markupiin keenya barreeffama dabalataa yookiin immoo tag jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. HTML egaa taagii gosa garaagaraa qaba. Kan akka taagii karaaktarii yookiin entity element jechuu dandeenya. Isaan kana irraa qaba jechuudha HTML keenya. Kanaaf markupiin kun lamaan taagiin maal akka ta'e, characteristics immoo maal akka ta'e kan wal wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Tag kan nuti jennu HTML tags are element names surrounded by angles brackets jedha. Kana jechuun maayinni fakkeenyaaf mallattoon kuni mallattoo angilii yookiin immoo mallattoo akkas garagaltee jirtu kun asiinis haala kanaan jirti. Dhuma kanarras immoo haala kanaan jirti. Ishiin kun ergaa qabdi jechuudha. Ergaa qabdi. Egaan tag are element names surrounded by angles bracket. Amma fakkeenyaaf tag name keenya yookiin moggaasa taagii keenya gidduu kana keenya angilii kana lamaan gidduudha kan nuti keenyu. Ishii as keenyu sana maal jennaanii? Tag jennaanii jechuudha. Tag jennaanii kuni kastamarii keenyatti kan hin mul'annedha jechuudha. Taagiin kun kastamarii yookiin immoo warra fayyadamtootatti hin mul'atu. Kun egaa jalqaba irratti yookiin yeroo tekstiin nuti kastamarii keenya irratti mul'atu gidduu kana ta'a. Tekstiin kastamarii keenyatti mul'atu gidduu kanadha. Kun immoo cufaadha jechuudha. Kun cufaadha. Tekstii keenya barreessuuf dura taagii kana jalqabarra keenya, ergaa keenya immoo gidduu kana keenya, ergaa sana immoo goolabuudhaaf yookiin immoo cufuudhaaf angilitti kana fayyadamne isbaarii kana yookiin immoo slaashii kana fayyadamuudhaan taag neemii keenya cufnaa jechuudha. Egaan kanaaf isheen kun amma fakkeenyaaf example yoo ilaalle H1 jechuun header 1dha. Fakkeenyaaf header 1 bakka buuti. Header 1 kun egaa angilii kana lamaan gidduu teesseetti jechuudha. Angiliin gara mirgaa bitaatti garagalte kun maal of keessaa qabdi? Taagiidha jechuudha. Taagii qabdi. Multi skill media kan jedhamee barreeffame kun immoo tekstii yookiin immoo ergaa kastamaroota yookiin yuuzaroota keenyatti nuti mul'isuu barbaannedha jechuudha. Kanaaf H1 kuni bakka kana jiruu fi kan dhuma kanarra jiru kastamarii keenyatti hin mul'atu. Kan mul'atu garuu tekstii kanadha jechuudha. Tekstii kana egaa banuudhaaf mallattoo angilii bitaaf mirgatti garagalan kanaan banna. Cufuudhaaf immoo angilii sana fayyadamne slaashii gochuudhaan dhuma irratti immoo angilii sanaan qollofne bana ittiin cufuudhaaf
haala kanaan barreessinaa jechuudha. Kun egaa inni tags haala nuti taagii keenya ittiin barreessinu seera HTML keessattidha jechuudha. Inni kan biraan there are two types of tag. Taagiin gosa lamatu jira. Fakkeenyaaf dhaabbatoo kan ta'an fakkeenyaaf aangiliin amma isinitti himaa ture kana keenyee B yoo barreessine kun bold jechuudha. Tekstiin keenya asitti barreessinu kun bold ta'eetu nuuf barreeffama jechuudha. Kun standardii warra ta'anidha. Kun immoo kan nuti cufaadha jechuudha. Jechoota asitti barreessinu sana yookiin tekstii asitti barreessinu sana booldii sana goolabuudhaaf mallattoo kanaan cufnaa jechuudha. Inni lammaffaan standard dhalloon taagiidha. Fakkeenyaaf imeejii barreessuu yoo barbaanne imeejii haala kanaan barreessinaa. Bricks sarara haaraa irraa sarara haaraatti deebi'uudhaaf barreeffama keenya sarara kanarraa duubatti deebinee sarara haaraa jalqabuudhaaf BR jennee haala kanaan kan keenya yoo ta'e kun brick bakka bu'a. Kun immoo imeejii keenya insert gaafa goonu haala kanaan bakka buufannaa jechuudha. Kun standard dhalloonidha. Isaan kun immoo container tag jedhamu. Isaan kun hundinuu gaafa tekstii yookiin immoo websaayitii keenya develop gochuudhaaf gaafa practicaliidha barnoota keenya marsaa lammaffaatti gaafa jalqabnu isaan kana sirriitti practicalii gaafa laallu waan nu galuuf ammaaf baay'ee itti rakkatina jechuun barbaada. Inni kan biraan characters entities warri jedhaman character entities kanneen jedhaman fakkeenyaaf they are start with an ampers yookiin mallattoo endaa kanaati. Endaa kana followed by the entity name dha. Kana jechuun mallattoo endaa kana barreessinee entity name keenya itti fufnee akkasuma immoo semicoloniidhaan addaan kan qoonnu yoo ta'e isaan kunis character entities jedhamu jechuudha. Isaan kun egaa ergaa mataa isaanii qabu. Isaan kun NBSP isaan kun GT copy isaan kun maali ergaa mataa isaanii qabu jechuudha. Kun space GT copy isaan kun ergaa mataa isaanii qabu jechuudha. Isaan kana sirriitti adda baafachuudhaan egaa kan nuti fayyadamuu dandeenyu. Isaan kana sirriitti detailii gaafa practicalii itti seenne sirriitti waan nu galaniif isaan kun laallaa jechuudha. Inni kun structure HTML ti. Structurein HTML kana fakkaata. Fakkeenyaaf doc type HTML kun HTML keenya websaayitiin keenya mata dureen isaa yookiin immoo Google yookiin immoo applicationii nuti fayyadamnu sanaan wal barsiisuudhaaf doc type HTML barreeffamni keenya bifa HTML tiin kan barreeffame ta'uusaa kan Google yookiin immoo websaayitii keenya ittiin nuti beeksisu jechuudha. Kanaaf HTML yeroo bannu bifa taagii kanaan mallattoolee aangilii kana keessa keenyeetu jechuudha kan nuti bannu. Yeroo cufnu immoo mallattoo azirtu kana keessa galchuudhaan kan cufnu ta'a jechuudha. Haa ta'u malee HTML kana jalatti immoo maaltu jira? Header-dha. Headeriin keenya ni jalqaba haala kanaan banama. Kana gidduutti immoo tekstii headii keenya bakka bu'utu barreeffama. Header jechuudha. Kun immoo ittiin goolabama jechuudha. Sana booda body'dha. Body'n keenyas haala kanaan mallattootti sana fayyadamee banama. Body'n keenya immoo tekstiin barreeffamni isaa haala kanaan edda barraa'ee booddee kanaan mallattoo ittiin goolabamu sanaan haala kanaan goolabnaa jechuudha. Kun egaa standardii yookiin structure HTML keenya ittiin taa'udha jechuudha. Kana gidduutti jechuudha waan hundumtuu kan xumuramu. Headeriinis body'nis imeejiin wanti hundinuu as keessatti jechuudha kan isaan xumuramanii. Egaan barnoonni keenya kutaa har'aatiif ani qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaataa. Kutaa itti aanutti immoo
Practically barnoota keenya walitti fufuudhaan adeemu jalqabuudhaan detailii wal wajjiniin haasa'aa waliigalaa koomentiidhaan yaadaanis torbeetti yeroo tokko yookiin yeroo lama kan wal wajjiniin walitti fufnu ta'a. Barreeffama yookiin barnoota kana yoo isinitti tole subscribe share gochuudhaan kan ittaanu argadhaan ergaa kootii waan na hordoftaniif galatoomaa.